Inni ulfina kanaan nama ga'u inni daaraa keessaa gamoo biqilchee dhaabu galanni hundumtuu daddabalee waaqayyoodhaaf haa ta'u. Qabaan waan gurguddaa dubbateera. Waan inni dagate immoo yoo jiraate namoonni dagate gareen ni dagate galateeffachuu yoo jiraate immoo of kalcha egaa gaafas dhaabatan waan baay'ee namatti baay'ata waan ta'eef hundumti ummati keenya kana keessaa qooda hin qabne hin jiru. Ijoollee xixinnoon haadha irra teessee birrii 2 haga miliyoona 2tti gumaachee ummati Oromoo gamoo kana fakkaatu mana bareedaa kana ijaaree buleessa keenyaa fi ofiima keessaniif harka rukutame. Tokkummaan kun jaalalli kun walitti dhufeenyi kun hawaasummaan kun arjoomni kun daddabalee nu gidduutti baay'atu ammallee galateeffadhaa waaqayyoon. Ulfaadhaa warri dhaabachaa jirtan adaraa keessan of galchaagaa tarii keessummoota dhaabachaa jiran dudduuba waan jiranii fi maatiin yoo jiraattan warri ollaa warri dhiyoo yoo jiraattani daddabaree walii ka'allee wal keessummeessaa isiniin jenna. Amma yerootti sagalee waaqayyoo dhageenyudha. Sagalee waaqayyoo har'a nu fidanii kan dhufan nama jaallannu baay'ee raajii masaratiidha waldaa Araaraatii fi magaalaa Naqamteerraati. Isaanin kabaja guddaatiin gara kanatti naasimadhaa. ulfadda abbaa ulfinaa gooftichaaf mee iyyaa forichaa galata fedha. Kaanee dhaabban sinaa eebbisu. Konferaansii madaga. Kaba fidoo maatii isaa ittaansee pirezidaantii waldaa makaanii Yesuus Lubi Yoonaas Gazuu